mucaan kun argadhe. Hello. Aha. Oh. Normal. Akam. Nasabditi o maal? Rakkina birrii qaba. Nama nasabdeen. Maali lafti hundumtuu rakkina birrii maa qabna? Maal taate istinatti? Namatu namarraa liqeeffadhee namaa galchuu fi inni na qabee jira. Nama si qabee? Akkas taanaan koosoo baay'een turtuu guyyaa torbeema tokko boodanaa galchita ka mana jaaraan jiranis. Eegatti? 15,000 barbaada. 15,000 egaa liqeeffadhu malee 10,000 qaba ishee immoo elaa kunooti. Hin barbaachisu. Jedhiiti nan ariifadha. Torba dhufeen fudha. Haadhaamsish akkam haamsa jirta. Haadhaamsa dhugan mula mufaakanaa jalasi kana mula. Baala yaarraa mormu. Maalan turaa baakii yaarraa hojiin baay'ee hin jiru baay'ee nu dabbareera beektaa. Hojii maal hojjette? Biraatiin namni jira irraa dhiyaate? Ani nyaadhe. Mucaa luccee sanannaa gaabbase. Eessaa fuutee? Luccee nanaate. Gaariidha no baay'ee bareedaadha garuu meessa luchichi maanni sanani sooressa akkamitti bannaati? Afkaamiidha goddanyaa keedha hundaa'u. Bariisaan beektu mucaa gabaadha. Qallina qaba akka gammade. Harka ishee gaarii miti beektaa? Loosti. Jettee nuti itti bannaati. Maal kan kana miti gada caalu meeqa qabannee irra ishee? Qabattee? Qabattee naan jettaa? Ayi baga ati alillee argadheera namichichi na argamsiise ganama nafirraa keessa rabbii waliin. Kuma 15 kutuu argatte moo? 10 malee 15 nafe. Sakan argattee nan gaariidha. Sakan argannaan isa sana immoo rabbi sii kenna. Silkii keessaa ta'e qofa nama lollee qaba. Kun bilbilee dhufa amannaati. Okay, shiddaa fi kun indurii. Karaa yoo rabbi jedhe ganaman galcha ofirraa tuna beechicha hin deemin. Abeet. Safu. Maal immoo dhaamsaa dhammu akkam? Maalaaf baay'ee si gaddisiise. Ayi dhaamsishaa. Dabbara bannaati. Maal? Maalaaf mucaa nama birrii si kennee baay'ee makiinaa gachee jenne. Dhugaa. Maalaaf bannaati baay'ee nama gaddisiise. Akkam akkuma murii bannaadhaan barbaada. Harkoota bakkaati maal kan argatte siirkoo gammachuudhaan kun. Gammachuu maali? Birrii argattanii birrii bashannaan geessanii kan booda deebisuus waan ta'eef. Buddee gaafa birrii 5,000 argadhe sila. Hundaa 5,000 taasise. Kan namichaan birrii bashannaan laannee 5,000 laannee. Beeka miti sanniin qorruu. Beeka garuu maal kana amma kuma qaatama 10,000 jettanii kun amma 10,000 koo tola argatte bakka. Tola kana booda namni si gaafatu tokko. Waan si garramu ati baftee bultaa rafee bulu. Yaaddo rafee bulu. Ani rakkabse. Gamichatu dhufee halkan argaa naannattuu hidhee naa qabsiisa. Waluma qixxeedha kana. Atis akkasuma. Ani immoo kiisii sana koo keessaa yoo galee godhateetan. Dhugaa. Anis abjuudhaan hojiin qomaani. Garuu siif gaarii miti. Dhiisi. Walumaaf jirra kanneen ma jiraachuu kennu. Si warri qabdanii warri takka birrii 10,000 mana teessanii argattanii. Birrii 500 naa kenni birrii 500 bichaa naaf kenni siifan deebisan naan iyyuu na didde tola miti. Atuu kan namaa tola argatte. Naan deebisaa dhaqaa mallattoodhaan. Mallattoodhaan. Gaariidha maaf. Irraa nami. Ittee gaarii qotuudhaan.
Abdisha. Taa'e. Kam. Taa'e. Maali ati mamaa fakkannaaf? Isayyuu rakkadhee akkam taanetti nama harkaa fudhee namichichi immoo dhufe isayyuu immoo ofirraa galchee ammas immoo naaf. Waa'ee maalii akka jechaa turan gadi? Obboleessa koo ati gorsimee waan akkasii sirrii miti. Maalaan balleessee waa'ee maalii akka jechaa turan gadi? Maala dhufte garuu maala si godhe? Maal wajjin nyaanne, wajjin dhunne, wajjin rabne akkam na goota? Maala si godhe hin jedhu waan kana na gootee dubbatu kun nama biratti maala si godhe namni kana mana rafee kan hin deemne akka maala. Sitee deemte kaa? Maala ati waan tokko malee alatti hin qabimee bannaati. Mana kana keessa eenyu wajjin rabne reessumaa wajjin namni halkaniin dhufe moo? Dingata baatee fuudhee dhufuu danda'a akka maali akkamitti? Ani hin baane. Hin baane. Maala si godhe maali nama akka kaajittan maali maqaa dhaamsa takka maali waan akka takka sitti garagalee tamoo maa jechuudha waan akka. Amma isa kana dhiisitti sirra obboleessa koo eenyu maqaan kee bannaati gorsimee amala isaa sirraatu mana keessaa waan akkasii gaarii ishee abba. Eenyu maqaan isaa? Yandoodha wajjiniin hojjenna isa wajjiniin hojii yeroo hundumaa kan hojjennu wajjin hojiin jiru bakka hojiin badeera namni ximbii fidee bu'aa. Inni samaluma kee qabaa jechuudha. Akkasiin jedhamu maal amma immoo ishee haftee anumaan fudhadhaa deemaa kaa. Maalitti si goona si sidas nu fayyadu. Maal godhu si fudhatee deemu si. Dadhabeera narrafa amma naa eeyyamtamu ka'ee ba'u mana kana. Rafa. Inni rafaas. Asuma godha bakka hojjumaan bulla bakka. Namicha tokko tolaa birrii kana fide. Namichicha ammoo kenna sana laate isa dura. Doche. Nu yaabbii olii gad deemneetu waan tokko dhabnee deemina. Asii dhalli namaa amma ti bee akkuma ana qaba birrii amma kana baay'atu harkaan qabeen beeku ishee akkuma ana. Isa sana yusi galgala waan ati naqoote beektamni. Maal maal. Isa si nama naasa irratti birrii irratti. Rafa irramne inni dadhabee. Akka kanatti argamu booda achi keessa iddoo durii keessa. Rafi. Aramu baaki maal. Ara sindabbari bakka. Gidduura ati gidduu si wayya kottu. Kottaas rafi.
Namichi kun ammayyuu rafaadhallee birrii keenya teenye meeqneetu nutti sidaan uftee maali kun reefa wayiitiin